eenyu nuun jaalladhu. Maaliif qulqullummaa isaatiif malee hateena nyaachisee buteena nyaachiseef miti. Akka ijoollee Jimmaatti sareena godhanii gaafa isaaf sagalee ta'u. Mubaarak Musammaa yoo dhukkubsataa jiraate rabbi isaa fayyisu akkas jedhe jechuun barbaadu ajandaa biraa fidanii akka xaayiroon hin gargaaramneef godhamaa ture. Tole sana hundumaayyuu obsinee dhiifnee ajandaan makiinaa dhufee mucaan achi keessatti akka du'uuf shira hojjetaa turan. Tole ammoo mucaan kun engadda miila cite. Ji'a 3 eega miilli isaa cite. Namni nuti nama gargaara jennee miidiyaa kanarraa qabnu nama 2-3. Ji'a 3 Mubaarak Musammaa gargaaramuu kan jalqabe har'a guyyaa muraasa. Mucaan kun ji'a 3 warri nama gargaaran kun hagam irratti dhiyaatanii miila dhabe boo. Bar kanarra dhukkubsatu qoricha liqimsee fayyee bor jireenya mataasaa jiraachuu danda'a. Biyya baqaa keessa taa'ee miila 2 dhabee miila 2 dhabuu qofaa miti namallee dhaqee achitti gaafatu dhabee akka imbaasiitti nama dhabee akka oromummaatti illee nama dhabee nama ofii isaatii sagalee ta'ee ebboo himimmaan dhangalaasee sagalee naa taa'edhaa ture. Dhaggeeffachaa turre. Sagalee gurra lafaa qabnee dhaggeeffachaa turre. Dhimma kana ji'a 3 guutuu warri akka Jimmaatti nama gargaarsifna jedhan maafi jaallaalaa turan. Maafi jaallaalaa turan. Wanni kun kan Mubaarak kaleessa jalqabe. Niwutii godhadhaan warri kaan kaleessa jalqabe ijoolleen baadiyyaa ijoolleen beekamtii hin qabne ijoolleen baadiyyaa irraa rakkoon garaagaraa utuu hojjetanuu isaan mudatee rakkate gargaaramuu danda'an jiran haala amma nuti keessa jirru. Siigalee sababni kunoo sababa faayidaa barbaachaaf akka wallaaluma kiyyaatti faayidaa barbaachaaf hangaafan xaayiroo sagalee ta'aa ture birriin tokko akkaawuntii kiyyarra galaan turre akkaawuntii garee ijoolleen 5 gibee qaban irratti gargaaramaa ture sanumaa wajjin warraffamaan ture garuu haa ta'u warra Mubaarakiin akkas dhukkubaa akkanatti jedhan ishee mucaan kun ji'a 3 gargaarsi namummaa tokko isaaf hin godhamne sababa nama wal beekumsaa dhabeef immoo ammoo gargaarsuma namummaatu isa kanamoo bakka faayidaan jiru malee hin gargaaramu moo gaafiin kiyyeessa kana gara fuula duraatti illee rakkataan nutti dhufuu danda'a. Kan namni hin beekne kanaa olii nutti dhufuu danda'a akkamitti gargaarachaa jira. Ammoo deebi'ee wanni tokko akka gaafa kan xaayiroo akka feemesii Jimmaatti kiyyaan jira Boorishaan jira namni naannoo nama 8 ta'amee dhaqamee wanni kun sobaa dhugaan isaa ifanuuf ba'u jedhamee xaayiroon qoratamee naawwiin hin soba jedhamee xaayiroon hin soba jedhamee namichi amaarichi inni itti wallole gaafatamee inni soba jedhamee akka inni hin gargaaramne dhowwamaa ture. Ammas an akka yaada kiyyaatti namni dhugaadhaan nu gargaarsisu rakkataa keenya bira dhaabatu yoo isa jiru sirreeffachuu ta'ellee yoo nama biraa kennachuu ta'ellee nuu kennamuu qaba. Har'as ammoo gargaarsi gargaaramu tokko namni tokko yoo rakkate dhugaa rakkina isaa sanarra dhaabannee waan qabnurraa gargaarree bira dhaabbachuu qabna. Akkuma xaayiroo gaafattanitti maaliif deemtanii isin ana hattuu gootanii xaayiroo wajjin gaafataa turtani gaafa san kan Mubaarak Musammaasi birrii meeqa akka inni gaafatame biyya kam akka inni deemu dhaqaa nu baraati karaarra deemnee kadhannee yaalchifachuu dandeenya obboleessa keenya hin jaallanna hin kabanya. Haala kanaan ammoo wal beekumsaan feemesummaa qofaan deemamee wal gargaarsifamee ta'a taanaan gara fuula duraatti bortarii kiyyaa miskiinni kun nukkufsachuu danda'a. Rabbis hin nukkufsee fuuldura namaa rabbis hin dhaabee borboorii ishaarra gahuu danda'a. Kun waan itti yaadamee nuti sirreeffachuu qabnudha. Inni galee waa'ee dedoo kee waa'ee jinnii kee maarree kee isaa sammuu keetti dhiphoodha malee nuti akka Oromoo bira darbine akka Afrikaatti yaadaarra. Galee yoo isa kaan jetteefi Naabushaa koo maaltu maal ta'e beektaa rakkoon guddaan jiru tokko amma dhugaa jirtu dubbachuudhaaf amma yeroo akkasitti dubbatamu ummanni kun beektaa ummata dibbee bareedha. Ummanni kun ummata dubbii waa tokko fa'aamuun beekula. Amma ekeleen hordoftoota 300 qaba ekeleen hordoftoota 500 miliyoona tokko qaba. Wallahi kumni 300 Firanshaan sun jechuudha. Jabbii abbaan arge garaa arge toofuudha sii galee. Barri nuti keessa jiru bara dhugaan sobni dhugaa mo'atudha. Bara namoota dibbee rukutan adeemudha beektuu wanni isin beekuu qabdan. Maanni amma fakkeenyaaf rakkoo keessa keenya jiru
hundi keenya yoo wal beekna amma fakkeenyaaf an hunda keessanitti nan dhiyaadhaa isa qeeqamuttis nan dhiyaadhaa sirrii jiru isa daba hojjetu hundattuu nan dhiyaadhaan maaliif eenyu akka badii qabu eenyu akka hin taane hundi keenya wal beekna amma fakkeenyaaf yeroo dhiyoodhaas miidiyaadhuma kanarraa of dhaabeen jira laayiviis dhiisee bakka gargaarsaattis hin mul'adhu hundayyuu dhiisee gariin haatatee laayivii isaa qajeelfataa. An hojii koo dhiisee maaltu dhufee gastii irratti isin wajjin nama raachaboo taffe dadhaanis maatii koo gargaarradhee laayifii koo boriin jijjiirradhu tokko jedhaa kana qabadhaa inni lammataa immoo maanni rakkoo keenya amma fakkeenyaaf hawaasni kun hireen hawaasa kanaa maaliif namoota akkanaa harka bu'ee namni immoo gaafa rakkate maaliif nama beekamtii qabu qofaaf iyyama yaada jedhu irratti fakkeenyaaf hundumti keenya lakkoofsa walii qabnaa miseenjarii walii qabnaa feesbuukii walii qabnaa xiqqoositu keessoodhaan irratti yaadne gaarii natti fakkaata fakkeenyaaf ani yeroon dubbadhu adii dheedeen dubbadha Abdii Geetaachoo isa ta'uu Mubaarik Musammaa isa ta'uu Mahammad bin Aljaziiraa fa'aa jiru Isaaq Zeenuu fa'aa jiru maaliif gaafa waa'ee dhimma hawaasa shanan gibee yeroo ta'u tokkummaan humnaa fa'aa jira ijoollee baay'ee jiru waan ta'eef jira hundayyuu ni ilaallata waan ta'eef waan kana keessootti irratti ilaallee yoo didee jedhe haadha si gadi baanee wal miicina silas wanti nu maqaa feemasummaa keenyaatiin hawaasa keenya irra fayyadamnu hin jiru baannee bulaarra waan ta'eef jechuudha. Kan miidhamu abbaan miidhamuuf beekaa miidhamu wanti nu galchu hin jiru. Ajandaa kana fakkeenyaaf dhimma waraqaa gaafachuun mirga keessanii kunoo gaafa gaafattan immoo hin affaadha isiniin jedhama dhugaa qabaachuu hin dandeessan jechuudha. Isinii galee dubbiin dubbeeti isinii galee suma nama jedhaa jiru kana laa. Yoo waraqaa gaafaati gaafatamtu koreedhaan si gaafatame yaa obboleessa kee. Isa akka ati maneedhaatiin baane barbaadu tiyyi sirratti xaxe. Isa akka ati hin gargaaramne barbaade tiyyu sirratti xaxe. Ati immoo miidiyaatti ol baatee dubbataatti gaafa dubbattu inaaffaadha siin jedhama. Dhiisiiti sii galee waa'ee hawaasa keenya. Ana bira baasee bara hambaguma immoo gargaarsichi keessan hin baasin. Akka koree keessaniif gargaarsichi. Waalaikum salaam tokkummaa. Sigalee qo'ee tokko yaal tokko xumureetanii ba'an. Sigalee inni gaafa sirratti kan hojjetame siyaasaani tooftaadhaani. Sigalee ati immoo qulqullummaa keetiin gadi baattee waraqaa fidaa kana ta'u kun akkasa ta'u maal yeroo jedhamu jechuudha. Inaaffaadha siin jedhama. Dhugaan bakka qabdi dhugaa bakka hunda jiru hundayyuu hin beekna jechuudha. Anu barbaadan sagantaa qabadhee dhufeen laayivii irra galee isinitti mammala'an. Garuu immoo gaafa akkasitti dubbattu inaaffaadha waan jedhamuuf isa kan dhimma isa kana achi dhiisnee dhimma isa kan keenya qajeelfachuudhaa fi laayivii irrattis haa ta'u keessoodhaanis qajeelfachuu haa ta'u hin qajeelfannaa dhimma mubee immoo gargaarsa isa gidduu kana haa ta'u jettanu dhiisaa. Innis hin tasaa akka tasaa haasa'uudha malee mucaasa Saawudii jiru jechuudha. Kan Mubaarik Musammaa kuni birrii hammitamanii barbaadame gibii jaraa rukutatanii gaafa jarri gibii rukunneerraa jedhanii. Bannee isa kan mucaasa. Ani beeku obboleessa koo waa tokko wanta beeku hin jiru. Miidiyaadhuma laayiviidhuma addan dhufee galala. Ergi yeroo meeqaatee adda reefan dhufee gala. Okay, bareedduudha. Yaada kenna jaayirraa tokkummaa. Namni kamuu yaada isaa kennataan illee yaaduma kennachuu barbaadan isa sanas isa kanas hin beeku lachuun deeggaruu mormusi ajiraatu namni kamiyyuu garuu yaada dirqama waan ta'eef yaada akka yaadaatti hin kennadha kan akkuma nama tokkotti. Gaafa dubbattanuu wanta tokko dogoggora qabaate akka haaloo baay'insaatti hin dubbatina. Fakkeenyaaf gaafa dubbatu gaafa xaayiroo akkasii waraqaa fiduun akka haaloo baay'insaa yoo ta'e dubbii namaa fudhatama dhabsiisa. Oo dhugaan jiraate illee dhugaa balleessa. Sababni isaa yoo akka haaloo baay'insaatti gaafa akkana jedhame ammas kana fidaa yoo jette akka nama haaloo baataa jiru akka sana wayii fakkeessati sanaa jedhaan jirtu garuu akka waan duraa sana haaloo baatu si fakkeessa waan ta'eef akkas jettee hin dubbatin. Fu'aasaa illee xiqqoo shakkii uumaa jechuudha. Kanaaf gaafa akkasii akkana jedhame jennaan rakkoo guddaadha jechuudha. Xaayiroon gaafa kootii akkana ta'ee jedhamas gaafa kootii namni akkanaa sagalee naa ta'uu dhabee akkana naa arrabsaa ture akkasii amma akkamitti akkana ta'e jechuun qabu. Kunis haaloo baay'insa malee dhugaa barbaacha miti jechuudha. Dhugaa barbaacha miti jechuudha haaloo baay'insa irra jirtu malee kanatti yaada waan ta'eef. Yoo dhugaa barbaacha ta'e Mubaarik kuni maalitti akkana ta'e wanti dhugaan jiraattanii isa keessanii lafatti dhiiftanii isa darbe sana dhiiftanii isa ammaa gaafachuu qabdu. Isa gaafachuu qabdu. Inni darbeera shirameera eegasiin irratti shireera sirrii. Oo shirri jiraate shirameera. Yoo shirri hin jirre hin jiru jettanii bira darbitu. Garuu shira isa eegasiif kan koo akkana ta'eera kan xaayiroo akkana ta'eera xaayiroo jedhee namni akkas jedheera yoo jette
akka nama haaloo baasaa yookaan gatii kaffalataa jirutti ilaalamaa kun akkanatti hubachuu qabda. Inni taan ijoollee nama komentii jala deemee si deeggaru kun utuu ati gargaarsa tokko atumti kun gargaarsa tokko abaluun rakkate kottaa gargaaraa jettee namni tokko ijoollee Jimmaa keessaa namni sitti birmatu hin jiru. Kana jechuun sheeka hafuura baafachuuf onneensaa dadhabee oksijiiniin deemu miidiyaa kanarraa Jimmaa hundi keessan isin Jimmaa gaafa inni gargaaramu eessa jirtan hundi keessanuu ishiin ilaallatu bar hafuura oksijiiniin hammaama raqee hammaama keessaa ba'u sheeka maal eegdan gaafa sana wasa sanarraa maan dubbanne isa sana maa gargaarsisuu hanqattanii nama miti inni ho'i sagaleen qabu isa sana ammaa gabbaatanii akkuma isa kanaa isa sana sin dubbanne akkuma Mubaarak isa kana akkuma isa sanaa inni sun hin lubbuu dabar daqiiqaa tokko oksijiiniin kun nyaan ittiin ba'u namicha sana jechuudhaan illee hin beeku miidiyaa irratti argee aga danda'u sagalee ta'eef jechuudhaan aga danda'u. Kanaafi gaafa waa sagalee taatan gaafa uummata keenya jettanii of jalattis waa laalaa deemuun keessan barbaachisaadha. Waan madaa keessanii qofa yoo dubbattanii dhiiftan rakkoodha. Namatti dhiyaattu qofaa yoo dubbatte dhugaan kee mul'atu. Namni kun gooddanyaa kooti Mubaarakitti nan dhiyaadha Xaayiriitti hin dhiyaadha jettee yoo dhiyeenyaan dubbatte kun dhugaa argachuu hin ta'u jechuudha. Amma wanaa namni sheeka sana gabbee hafuura oksijiinii Jimma keessatti Aayidar Abdii bilisummaa wajjin ta'aa bulee ijoollee Jimmaa tokko achitti hin argine eenyuyyuu jechuudha. Karaa keessaa waan fedhe gochuu dandeessan uummata hirmaachiftaniitu hin hirmaachifne jechuudha. Waa gaafa akkasiin ilaalaa deemtanuu dirqama ishii uummata biratti beekamuun fudhataman qabu ishii. Kanaafuu isa kana sirreeffachuudha. Amma tokkummaa dhaggeeffadhu. Amma yaada malee barree yaada keeffatanii tokko. Kanaafi akka feemesiitti hundi keessanuu feemesiidha. Akka feemesiitti namni feemesiin hin jiru hundi keessanuu feemesiidha. Hordoftoota qabdan. Tarii akka yaada keessanitti waa hirmaachisuu dhiisuu dandeessan garuu uummata hin hirmaachifne isin uummata hirmaachisuu hin argine waan ta'eef. Akka gandaa keessatti kanaafi kan ilaaluun barbaachisaadha. Mubaarakiin wallaahi billaahi Mubaarakiin maa jettu miti Mubaarakiin nama eenyu kan ilaalu miti abdii geetta abbaa fedhe jechuudha. An dhimuma akka yaadaatti hin jedhe malee isa kana qeeqee Xaayiriin qeeqee isa sana fedhii hin qabu fedhii akka kanaas hin qabu garuu waan dhugaa jirtu lafa dubbadhaa gaafa dubbattan akka namni isin hin taasifamnetti akka Jimmummaatti dubbataa jirtu ta'e akka naannoo Jimmaatti rakkoolee jiru dubbattu ta'e dhugaarran tarkaanfatinaa bakkoota dhugaa tuttuqaa kaasaa mee gargaarsaa ijoollee Jimmaa tokko naawwiin laayivii banii mee ijoollee Jimmaatiin kottaa nama gargaaraa jedhe yoo namni tokko hayisiin jette dhufte sobdee imimmaan booda imimmaan sitti boosse sobdee imimmaan ol darbatti malee bakka gargaarsaatti ijoollee Jimmaa tokko argime. Mubaarakiin eenyuun gargaaraa jiru? Eenyuun giiftiin sappoortii godhaa jiru? Ijoolleen Jimmaa achi keessa muraasa qubaan lakkaa'amuu danda'a. Oromiyaalee kutaa biraati jechuudha. Kana jechuun eessa jira? Kana laaluun keessan barbaachisaadha galatoomaa. Duraa namatti biddi boo tiiktookii namaa dhabsiiftee ijoolleen keenya boo duraa labbii gargaaruu dhiifteetuma inumaa tiiktookii keetu adabdee la waan tokko jira asirratti tokkummaa gaafa kana jettu ani fakkeenyaaf nuti anas ta'ee akka mataa kiyyaatti anta akka bakka gargaarsaa wayitti argamee hin beeku. Maqaa gargaarsaatiin Jimmaan keessaayis kutaa biraatis nama bakka bu'ee akka waan bakka bu'aa ta'ee abbummaatti fudhatee gaafa gargaarsa wayii namninis ija isaa guutuu isarratti deeffatee isa eeggatutu jira. Nuti amma akka mataa kiyyaatti rakkoo mataa kiyyaa qofa dubbachuutti hin jiru. Lama